Egaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee guyyaa har'aa dhimma ijoo hattoonnii fi saamtonni magaalaa Finfinneetti irra deddeebiin yakka raawwachuuf jedhanii simbiraan keenya hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin ta'a. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dhimma carraa mana waliin jireenyaa ilaallatee gocha badii burjaajii saamtotaan dalagameef akkas jechuun dubbatan. Imaanaa uummataa yoomiyyuu hin dagannu. Kabajni keenya uummata haqummaan tajaajiluu waan ta'eef hattoonnii fi warreen amanummaa ofii gurguranii nyaatan hundi nurratti duulanis nu hin mo'atan. Dhugaan yeroo hunda injifattuudha. Hunda caalaa waaqni nu gargaaree qabeenyi uummataa haala dhabummaa teekinooloojiitiin hatamuu irraa oolchuu dandeenye jirra jechuunis dubbataniiru. Yeroo hojiin carraa baasuu manneen jireenya waliinii irratti wantoonni shakkisiisoon nu qunnaman irraa eegalee adeemsa adda baasuu irratti kan nu deeggartan bulchiinsa nageenya odeeffannoo Inistituutii Artifishaal Intellijensi Itoophiyaa, Ministeera Innoveeshinii fi Teekinooloojii, tajaajila odeeffannoo fi tika nageenya biyyaalessaa onneerraa isin galatoomfachuu barbaadas jechuun ergaa karaa fuula FB isaanii kaa'anii eeraniiru. Egaa gootittiin keenya Aadde Adaanech Abeebee hattoota irratti har'a osoo hin taane duruma kaastee hojii boonsaa fi ajaa'ibsiisaa hojjechaa as geessee jirti. Kun immoo iftoomina isheen uummataaf qabduu fi tajaajila sirrii ta'ee tajaajilaa akka jirtu beekuun nurra jiraata. Akkuma manneen jireenya waliinii adoolessa tokko bahee irratti mudatee qaamolee bu'aa siyaasaa argachuu barbaadaniin kan raawwatame waan ta'eef qaamolee badii keessaa harka qaban to'annoo jala oolchuun qorachaa jiru. Qaamoleen kun adeemsa imala jijjiiramaa jiru maqaa xureessuu fi kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee imaanaa uummataa kan nyaatte fakkeessu qaamolee wal ijaaranii duula saamichaa fi maqaa balleessuuf socho'aa jiranidha. Jarri kun hojjettootaa fi hooggantoota mootummaa of fakkeessuun caasaa mootummaa keessa taa'anii diinaaf hojjetaa jiru. Haa ta'u malee adeemsii fi yaaliin isaanii mootummaa fi uummata walirraa kutuuf yaalan kun kufaa ta'uu uummatni mirkaneeffatee jira. Qormaatilee keessatti carraa uummachuuf yaaduun hattootaa fashalaa'ee jiraatus boriif barumsa ta'a. Yaaliin yakkaa kun adeemsa maqaa balleessii fi imaanaa uummatni mootummaarraa qabu dudduubatti harkisuuf kan yaadamedha. Mootummaan yeroo ammaa kallattii hundaan duraaf duuba isaa qorachuun jijjiirama danquuf qaamolee ifaajaan irratti tarkaanfii sirrii ta'e fudhachaa jira. Gootittiin kantiibaa magaalaa Finfinnee immoo addatti hattuuf saamtuu irratti tarkaanfii sirrii ta'e fudhachuun haqummaa uummatni ishee irraa eeguu ba'achaa jirti. Aadde Adaanech Abeebee kan jibbu hattootadha. Hattoonni hoogganaan dhugaa uummata isaa tajaajilu hin jaallatan. Kana dura akka yaadatamu duula maqaa balleessii jabaa irratti raawwatan baay'een keenya maaliif jechaa turre. Deebiin isaa ifa ta'us amma immoo irra jireessa isaa ifoomeera. Akkuma duraa beeknu sana gootittiin hattuuf hin mijattu. Hattuun fuula ishee dura dhaabbachuullee hin dandeessu. Kunoo har'as jabduun intala abbaa gadaa hattuu osoo sa'a 24 illee hin guutiin seeratti dhiyeessaa jirti. Egaa har'aaf asuma irrattan golobaa dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee odeeffannoo wayitaawwaa argachuuf laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun nu hordofaa jechaa turtii gaarii qabaadhaa. Galatoomaa.